Dhuftanii Jirmee boorati. jirmee booraarraa dhuftan waaqayyo maal godhe waa'ee maalii dhugaa ba'uu barbaaddu? Gooftaa Yesuus wanni inni naa godhe Eshi mucaa tokkotu na jalaa maraate. mucaa keessantu maraate qalbii dhabe. Eshi Mucaan kan maraate manaan ari'ee saanqas jiksee barri karra gadi dalluutis jiksee manaan ari'ee bakka ba'ee mandara bulla. eshi manaa baqattaniitu balbala cuftanii mandara bultu. Eshi Mucayyoon immoo asii waldaa kana amanatti anillee immoo waldaa biiftuti. eshi Mucayyoo ati dawalee xammaanee mucaa humnee manaa bannee atis kootuuti mee jee bijoon tun uftee amma waan isaa agartee isin lamaan na ajjeesa bakka manni jaartii kanaa cufaa ta'uu qaba. Na ajjeesa akkanatti kun obboo fi afaan godhe na ajjeesan bakka jaartii tan na ajjeesa isumaa kan ta'a kan jedhamatti adaadumate. eshi dhaluma keessi sin ajjeesaa siin jedha. Eshi Mucayyoo innis bakka harka sana abbaa bultee bijoon kan galte amma bakka raajii balaa'itti himtee isaan nuuf kadhatanii. eshi Isaan kan bishaan irratti nuuf kadhatanii bishaan keessanis hin fayyaa. Jaartinis manatti hin deebiti. Qeenteetis nagaa taati. Bishaan keetis kan balaate kan sammuu isaa kan dabre. Sammuutti isinii hedduutti isinii hin deebi'a. Isinis homaan taatanii jaartinis manatti hin deebiti. Jee bishaan kana irratti kadhatee misootti kenni. eshi namni waaqayyoo akka jedhee gaafa inni bishaan itti kennu maaltu ta'e? Irratti nuuf kadhatee wanni nuuf ta'e. Bishaan kun hin galee ani duraan mana bulu sadan dallaala bakka hamma baay'ee mandara bulutti dhufinnaa laata jeetan gadi dallaala. Eshi. Bishaan kana namni waaqayyo irratti nu kadhatee bishaan fiddee bishaan kan fidde bakka amma mana ofii keessa kan dhugaa gara tokko jiksee akka dukkootitti akkasumatti keessa ciisa maleedha. Bakkuma inni ciisu sanitti amma bishaan kana gadi nannaqnee bakka amantumaan gaa ol gara gallee manuma bulle amma mucayyoo wajjin yoo sodaannu. Sodaatama mana keessa Mana kana keessa bullee Eshi. garuu halkan keessa walakkallee ugaa waaqati abjuun amma raajumti balaa'i kun manuma kiyya kana bakka saanqati natti mul'ate. Eshi. Ani aduu eega gaafa namni waaqayyoo naa kadhateeti qeen kiyyas nagaa ta'ee manni kiyyas nagaa ta'ee ani kana sodaadhee ba'ee keessa deemu sodaa sun narraa hafee. raajii balaa'iin fakkaatee dhufe manatti ol isinitti galee. Manumatti natti ol seene. Eshi. Ani eegasi sodaanis na keessaa hin bade sammuun micaa kiyyaatis nagaa naan ta'e kan namni na jibbee namni illee nurraa qabu didee aduu inni saanqaa jijjiirtu san eegasi kun gooftaan na gargaaree mana koo taa'ee gooftaa Yesuus Kiristoos naaf ta'ee naa galatoofadhaadha. Iyyaa galata Gooftaa Yesuus haa ulfaatu maqaan isaa haa kabajamu bara baraati. amma mucaan keessan fayyeeraa Mucaan jechuudha. koo fayyeera nafxaa ta'ee amma nama ugumaa ta'ee gaafa namni waaqayyoo naa kadhatee bishaan suni dhufee iddoo sasseenetii nama ulfinaa nama qe'ee namaa taa'u ta'ee gooftaa Yesuusiif galata naa galcha. Mee iyyaatii galata fidaa waaqayyo.